Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dhimmoota investimentii irratti daldaltoota fi jiraattota magaalaa Adaamaa wajjin marii gaggeessan. Kaayyoon marichaa sababa misoomaaf namoota ka'aniif mirgi isaanii eeggamuun haala danda'amu irratti hubannoo waliif laachuu fi magaalaa Adaamaa keessatti rakkoo mana jireenyaa jiru furuuf gurmaa'uudhaan pilaanii magaalaa isaa hordofuun ijaaruu, deebisanii misoomsuu fi warreen humna qaban hooggansa wajjin marii gaggeessuun magaalomsuu irratti hojjechuu murteessaa ta'uunis ibsame. Jiraattonni maricha irratti hirmaatan mana kiraa yeroo ammaa eessaa argannaa? Kanaan dura mana addeessaa jedhamee manneen baay'een diigamee jira. Furmaanni jiru isin harka jechuun gaafatan. Umrii kanaan deemne nudhiisa rabbisin beeka. Mee mana nutti kireessa. Gabbayee deemetiin nama gaafadhemeen albaata beeksisa 12 qabaani ka rabbi beeku namuu hin beeka kun warra jiru kun. Kuma 18 kuma 20 jedhan manni tokko kun mootummallee waan miidhaati malee waan jajjabeessaati miti. Takkaffa rakkoon eessa jira yoo jenne warri istaastikii kana dalage isin odoon ta'in ogeeyyonni mana manaan dhufanii mana tokko keessa nama meeqa jira manni kun kutaa meeqa qaba kana odoon qoratin odoon gaafatin guyyaa tokko eenyummaa kenna odoon gaafatin guyyaa kamsaa dhufanii guyyaa kamsaa nutti himanii sa'a booda jimaata ganama warra ganda bulchan ijoollee gandaati wal geennee nutti himanii qaama ilaalutti himanna jennee dhufnee isin dhabnee deemne har'a isin arganne rabbii gaditti fala keenne ka godhu isinuma mana garri itti kireeffannee walumaa galatti amma garri kireeffannee baanuun jiru. Daldaltoonni magaalaa Adaamaatis misoomni magaalaa Adaamaa nu gammachiisa waan ta'eef wantoonni ta'uu qaban karaa iftoomina qabuun kallattiin kennamee hojjetamuu qaba jechuun ibsa. Deebinee gaggaafachaa turre qo'aa akkasumatti waan sirratu jira. Paarkingiidha maal faanuun jedhaa turan. Isheen deema eegnutti kana gidduutti immoo namoota fudhatanis hin beekna. Namoota nurraa boqqolloo fuudhee waggaatti birrii nuun kaffalidha warri fudhatan kun warra ijaaruu danda'u miti. Uni ol humna hin qabani. Ilaalchitti hin ilaalames isas keessas xiyyeeffannaatti nu godhaa ilaalaati. Yoo nuu kenname ta'e nuuf kennamu nuun kennamu taanaan kennameera taanaan immoo waan goonu hin jiru gara fuulduraatti nu yaada. Pirooseejarii seerichaas immoo nu eegaa kan jedhu waan dhiyeeffadha galatooma. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee magaalaa Adaamaa jijjiiruuf aarsaa barbaachisu kaffaluun hojjechuun barbaachisaadha. Karoora xiqqii hojiirra oolchuuf kallattii kennamee fi haalli hojiirra oolchuuf yaadamee hawaasaaf hooggansa jidduutti wal hubannaa dhorkee jira. Kuni gara fuulduraan sirrata jechuun ibsan. Abbootiin qabeenyaa lafa investimentii fudhachuun dallaa itti ijaaruun teechisan irra deebiin kan ilaalluu fi tarkaaffii barbaachisu kan irratti fudhannuudha jechuunis kallattii kennan. በፍጥነት መስራት ባለሀብቶችም እንዲዘጋጁ ጊዜ መስጠት Hojii ariitiin hojjechuu qabna. Abbootiin qabeenyaa akka qophii taasisan yeroo kennuuf jiraattonni magaalaas deeggarsa eeruu kennuutiin nu deeggaruu qabna. Abbootiin qabeenyaa lafa fudhachuun dallaa itti ijaaruun dhorkaadha. Kaayyoon keenya misooma saffisiisuudha malee hawaasa qe'ee fi qabeenya isaarraa kaasuu miti. ትክክል ስለሆነ መረጃዎች ስላሉ ሰውን አፈናቅለን ከቤት አስወጥተን ቆርቆሮ አጥሮ ኤጋ ቆርቆሮ አጥሮ የሚቀመጡ ባለሀብቶች አሉ። እሱን እርምጃ እንወስዳለን። Dabalataanis misooma magaalaatiif mootummaa fi qotee bulaa akkasumas hawaasni hundi qindoominaan aarsaa barbaachisu kaffaluu wajjiniitiin hojjechuun barbaachisaadha jechuun dubbatan. መንግስት ዋጋ ይከፍላል፣ አርሶ አደር ዋጋ ይከፍላል፣ ነዋሪ ዋጋ ይከፍላል። Misoomni magaalaa kan babal'achaa jiru lafa qotee bulaa irratti. Mootummaa fi hawaasnis gahee ofiisaa ba'uu qabu. Nuti qaamota misoomsuuf humna qabu keessaa fi alaa ni hirmaachisa. መንግስት ቤት እንዳይሰሩ ከልክሏል እኔም እችላለሁ ብሎ ደግሞ ሌላ ግርግር ውስጥ ያሉ አሉ። እኛ ማንኛውም የሚሰራ ነዋሪ በራችን ክፍት ነው መስራት አቅም ያለው